Amma sadii dura ani ICU keessaan seene. Akka jaanitti ani du'eetiin jira. Odumaan akkasitti taa'u jiruuti qooqni bareedaan tokko na dhufe. Qooqni bareedaan sun akkana naan jedhe akka deebitee amantii Islaamaa barattuun fedhaa naan jedhe. Yeroo sanirratti ani du'a xarafarraan jira. Na deebiseetii naan jedhe. Deebi'iitii amantii Islaamaa irraa baradhuu naan jedhe. Ani duraan amantii Islaamaatis hin beeku, Muslimootaas nam takkallee hin beeku. Ani isaan kana teeroristitti hin beeke, shoorarkeessituu irratti hin beekan. Muciyyoo Farhiyoo jedhamtu takkaan yaammadhee isiinis nama Yuusuf jedhamu naa yaamtee kilaasa kiyya keessatti. Eegas booda shahaadaa qabadheetiin Islaamaa ta'e. Yeroo sanitti haalaan hin gammade. Gammachuu hammana hin jedhamne takkaan gammade. Akka ulfinni addunyaa na gubbaa turetti narraa bu'ettiin yeroo sanitti gammade. Takkaa akkasitti gammachuufii fi sabaataa fi dasii takka harkadheen beeku. Eegaan shahaadaa qabadhee Islaamummaa fudhadhee nama Islaamaa amantii Islaamaa qabatu guddaa jabaa ta'uun fedhe. Eegas booda booyyee nyaachuun dhaabe. Farshoos dhuguun dhaabe. Ani amma nagi'a keessaan jira alhamdulillah. Faamiliin kiyya warri kiyya hundi kiristaanota. Isaanii wajjiin waa'ee amantii isaaniin hin dubbadhu. Maaliif akkaan isaan amantii Islaamaa akka fudhatan godhuu hin dandeenyeef. Immoo rabbittiin du'aa'ii godha. Akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan kana amantii Islaamaa karaa dhugaa irratti isaan qacelchu. Warri keenya anaan ni maraatee naan jedhan. Naan jedhan akkamitti mi'ati Islaamummaa fudhachuu dandeessee naan jedhan. Ni beektaa Islaamoonni teeroristii yookiin shoorarkeessituutti beekan warra kiyya. Kanneen hunda warra keenyaatu akkana jedha amantii Islaamaarra. Warri kiyya akki jedhan Iisaan Jiisas Rabbii tokko naan jedhan. Akkaan amma ani beekutti nabi Iisaan Jiisas nabiyyoota Rabbiin ergeerra tokko akka ta'e. Nabii gaarii akka ta'e. Ammoo dhugatti Rabbiin tokko Allah isa qulqulluu kate. Amantiin dhugaa amantii Islaamaati. Karaa qulqulluu, karaa sirritti, karaa dhugatti namoon ooftu. Ani amma hin duune niin jira. Gaafa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa jannataa kootu naan jee na yaamate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa niin deema. Du'a nagayaatii niin deema. Maaliif yoo jettee amma anniin beeka akkaan ani Islaama ta'e. Namni qishnaa na godhee na khofla na taphata ammoo ani irraan kaayyanne. Onneetii keessa waan jiru waanin beekuuf jecha. Wanni onneetii keessa jiru Islaamummaadha. Alhamdulillah kuni seenaa kiyya yaa obboleeyyan kiyya. Du'aa'ii naaf godhaa. Assalaamu alaikum.